izeemaan filannoo kijibaa irratti hirmaate afariin isa nyaatte. Afariitu isa nyaate isiniin jedha. Aabeenii isaan jibbansantuyyuu sagalee argate izeemaa caalaa. Iskender Naggaa mana hidhaa jirutuyyuu Finfinneetti Iskender izeemaa caalaa sagalee argate. Amma kana ani waa'ee filannoo sagalee argachuu ebalu sagalee argatee miti ka filannoo irraa haasa'uu deemu. An amma kan isiniin jedhu Abiyyi Ahmad gaafii ani isa gaafadhu filannoo godhee jira amma Abiyyiin. Filannoodha amma kun ka godhame kun injifatanii jiranii filannoodha akkamitti injifatan? Eega filannoo taate eenyu waliin dorgomaniiti. Filannoon ka filannoo jedhamuu danda'u yoo dorgomaa qabaatee dabar. Isinii gala jiran yoo dorgomaa qabaate filannoo jedhama bar. Mee fakkeenyaaf amma Abiyyi Ahmad waan takkatti ani gaafii ansi gaafadhu filannoo baranaa irratti ati Oromiyaaf Tigraay wal madaalchisuu yaadde bar. Tigraayiif Oromiyaan tokko miti. Oromiyaan ummanni kenna kutaan takkattiin qofti ummata Tigraayiin qixa. Kutaan takkattiin qofti. Kutaan takkattiin qofti. Mee amma Abiyyiin sagalee kana muluu eessa fiduu eddaati? Wallahi dhugamaa bar. Ka gaafii natti ta'e ana. Gaafa akka wayyaaneen ummata Tigraay goote godhaa jettee yaaddu ta'e kutaan takkattiin Oromiyaa keessaa qabdu Baalee haa ta'u, Arsii haa ta'u, Harargee haa ta'u, Jimmaa haa ta'u, Shawaa haa ta'u kutaan takkattiin ummata Tigraay hin caalti malee achii gadi miti. Ati amma wayita kophaa kee kana jechuudha. Asiin Harargee dhaabatee, asiin Jimma dhaabatee, asiin Arsii, asiin Baalee dhaabatee, asiin Shawaa, asiin Kaaba. Asiin Boorana, asiin Gujitti. Eddoo maratti filannoon sagaleen marti sii kennamu kana akkamumatti filannoo godhe jetteetiniin filannoo jettee kana himta jedha bara. Filannoo akkami kun? Wallahi isin nama ajaa'ibaati filsigilla. Ummata ajaa'ibaati yaabata siyaasaa Itoophiyaa. Mee eenyumaan waliin dorgomtanii injifattanii banne filannoo gootan kana? Naannoo Amaaraa yoo jettan fakkeenyaaf amma isi tokko paartii sagaltu wal dorgomeettan bilxiginnaan dorgomtan innat paartii አንድነት ፓርቲ ባላደራስ አቤን ኢዜማ ፓርቲ ሰገላ ጀኑ ሜ ወሉመት ናኖ አማራ ኬሰት አብይን አህመድ ሰገሌ ኦሮሚያ ጉቱራ ጉረቴ ከና ከኦሮሚያን ኩታን ኩደ ቶኮ ሰገሌ ሲከነ ከና namni lama si haafilatu sadi si haafilatu sagalee Oromiyaa kutaa kudha tokko keessa argamte xiqqishuma isiillee namni sirraa shorofate hin jiru. Mee amma dhuguma rabbi ati filannoo goote filannoo goote mee waan biraatii miti amma namni tokko amma fakkeenyaaf amma paartiin siyaasaa Oromoo ABO'nis KFO'nis gaafa filannoo kana dorgomuudhaaf qophaa'e sababiin isaa maali beeytanii? Gaafa inni qophaa'u maaliif qophaa'a beeytu? Sagalee mawayii argatee Abiyyi kuffisuuf osoo hin taane yookaan mootummaa Itoophiyaa paarlaamaa biyya sanii yoo carraan godheefis mootummaa Itoophiyaa illee ta'uuf osoo dorgomanuu sagalee wayii argatanii uummata isaanii irraa namni isa filatee paarlaamaa seenaniitiniin paarlaamaa keessatti uummata isaanii irraa waan tokko dubbachuu akka paartii KFO'titti akka paartii ABO'titti waan kanaaf filannoo naa godhamuu jedhanii mormaa turan. Tayyib Abiyyi waan kana maraa keessaa akkanumatti mul'ucu gootee keessaa baafte. Mee amma dhuguma rabbi atummaan taa'eef gaafadhu Abiyyi Ahmad. Mee amma dhuguma ati filannoo goote rabbi jedhe. Profeesar Maraaraan Guddinaa waa maraayyuu lafuma jala fixee geesse bara. Koottuu nyaattaa siin jedhanii si waamu jedhe. Nyaata nyaattaa koottu jedhaniitiniin si waaman jedhe. Koottuu nyaattaa siin jedhanii si waaman jedhe. Yeroo ati nyaata nyaachuudhaaf dhuftu hin nyaattu siin jedhan jedhe. Amma Abiyyi Ahmad akkas hin goone. Mee Maraaraa kanan tuffattanii Profeesar Maraaraa waan beeku jettanii eeshii waan kana maa dubbate Maraaraan filannoo dura dubbate dubbiin tun gaafa san nama hundaafuu dhifne har'a isinii iftee amma dubbiin. Abiyyiin Ahmad filannoo keessatti hirmaadhaa paartilee siyaasaatiin wayita jedhu keessaa baasee kophaa isaa waajjira jaraa cufee biiroo takka itti dhoorgatee
fataa zanaa jedhee wayita akkanatti qabxiin isaa funyaan gubbarra ol dhufe sagaleen Abiyyi Ahmad sila waraqaa sammara afattee irra ciisuu heddamu. Eessuma geessuu hedda sagalee kana mulu laa ilaaha illallah. Ummata miiliyoona 60 guutuu kophaa kee nyaachuun kophaa kee na filadhaa jetteeni Oromiyaa keessatti amma Oromoon miiliyoona 60 ittaniimi. Mee Oromoo miiliyoona 60 keessa sagalee namni nama birii kenna jira Abiyyi malee. A'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. Yaa Abiyyi Ahmad dalagaa keeku. Dalagaa keeku. Wanni ati dalayde takka taarika Itoophiyaa keessa kan argeen beeku. Takka filannoon hin jedhamu. Itoophiyaa keessatti kanaan dura filannoo jedhaniitumaan akkanumaan mootummaa masan filan malee paartii ebaluu kun sirrii miti. Kabaranaa kun waan si kolfisiisee sin dhiifnedha. Ana nagarrame dhugama rabbiititti. Kanaayyuu amma laal injifannee waggaa 5 bulchuudhaaf amma waggaa 5 biyya san bulchuuf filannoo waa takka wajjin dorgomiin kanarratti bakka filannoon akkanaan jiru filannoo qulqulluu filannoo walaba sila qorlee filannoo eenyu fashalees warri kaleessa sin mormaa turellee filannoo magodhaa keessatti nullee hirmaannu jawaarillee kanuma isiniin jedhaa ture jaal daawud ibsaallee kanuma jedhaa ture Profeesar Maraaraan Guddinaallee qawwee isin dhukaaf nan jenne filannoo kana irratti nu hirmaachisa yoo ummanni keenya nu filate sagalee arganne saniin ummata keenya tajaajilla jedhaniitumaan jawaaris paartii kafaa'ootti dabalamee jaal daawud ibsaallee akka waa adda bilisummaa Oromootitti dorgomuudhaaf qophaa'ee galmaa'ee ture jechuudha. Lakki jaal daawud ibsaa sagalee takka ummata Oromoo irraa argachuu hin qabdu. Ana malee badhaadhii biltsiginnaa malee lakki kafaa'ooti paartii sagalee takka argachuu hin qabdu jettanii wayita jara kana keessaa baaftanii kophaa keessan dorgomtanii injifannee jirra jettan kana filannoo akkamii gootanii injifattan eenyuun dorgomtanii eenyuun wal mormitanii eenyutu isiniin dorgomeme mee eenyutu isiniin dorgome jedhan. Nam tokko isiniin hin dorgomne Abiyyi Ahmaditti guuraa olee ol gale namni marti isaa Abiyyi korojoon marti Oromiyaa yoo addaan balte Abiyyi bichaadha bar maal agarre sagalee amma ifa sagalee ibsame sana agartanii iddoo isa dhaloota isaa jedhanii bashaasha irratti sagalee meeqaan moo'ate beektanii 958 moo meeqa bashaashaa keessatti warri Abiyyiidhaan morme jechuun nama lamaa wayii yaani jarri ijoollee Oromoo natti fakkaatti sagalee 6 argate tokko sagalee 6 bicha argate tokko sagalee 6 tokko duwwaadhaas warra amma achitti dorgome jechuun bashaasha irratti mee amma bashaasha marrattuu dhibbaan moo'ate bakka mara yoo dhaayitan Oromiyaa keessa maqaa isaa malee wanni takkan jiran korojoo keessa xayyib kun akkamitti filannoodha jettan ishii nam tokko amma osoo fakkeenyaaf amma salee damarrattuuyyuu fotoon Profeesar Maraaraa jiraatee fotoon jaal daawud ibsaa jiraatee fotoon Jawaar Mohaammed jiraatee namni fotoo kanniin keessa laalee Jawaar illee filatee Abiyyi illee filatee Daawudis filatee Maraaraa illee filatee yaani kaartii kafaa'oo mallattoo isaa jechuudha. Abaa'os biltsiginnas filatanii akkasitti osoo silaa moo'ate filannoodha jedhama. Garuu kana amma filannoo ittanii asabdanii bakka amma kanumaa waggaa 5 bulchuu deemtanii reebi amma akkanumatti. Godhuma jedhee namichi kasholaa kiyya. Yaa Rabbii kiyya yaa Rabbii kiyya. Filannoo akkamiiti jedhaa bar wayi diktaatarummaa namni qawwee qabu akkatti bar waa maraa kophadeeffatee itti caffara bar warri siin hin dorgomin bareeda godhee iyyuu kana ajaa'ibe ka ummata aabeen jalaa korojoo galabbaxatte sun illee ajaa'iba ina sabnaa gadi yaa aja'aniini taazabdoota aabeen ala ta'aa nu eegaa aja'aniini bar filannoo geggeessaa jiranii aduufi mata biltsiginna hojii keessan nyaadhaa jiran aabeen dorgomee jechuudha amma dorgomee amma naannoo Amaaraa Bahar Daar Gondar maalii kanneen keessatti paartii ummanni Amaaraa akka jiruun aabeen filate beektanii aabeen filate isa dhumaa irratti bakka wayita achi galanii filannoo sabuu jammaran taajabdoota aabeen gadi yaa jeen poolisiin gadi yaasanii korojoo qottorachuu jammarte biltsiginna xayyib amma kun korojoo golabbaxatu miti kaleessa galgala dubbatee jira bara biyyi daanyaadhaa jedhe kana eeguu qabu daanyaan faa'ulii an dalagu faa'ulii taaktikii qabu yoo dalage akka daanyaan an argine faa'ulii yoo dalage akka fedhe godhaa jedhe amma dubbiin sanuma fakkaatti daanyaan an agarree burtukaan quban qabdu burtukaan daanyaadha jechuun daanyaa boordii filannooti isiin quban qabdu yoo quba qabaattellee hin dubbattu ani akka barbaadetti aabeen hin gayyaasee izeemaa anjaa izeemaa namni filatee iyyuu hin jiru izeemaa Biraanuu Naggaa baga rabbisa salphise baguma salphate alhamdulillah
Sagalee paarlaamaan seenuu dhabe Biraanuu Naggaa. Sagalee Abiyyi Ahmad likkii taraadha yoo salmarraa qiceef malee waa takka Biraanuu Naggaa sagalee ittiin paarlaamaa biyyattii seenuu dhabe. Wanna takka hin arganne ilaala waan akka qottee keessaa tan. Qabxii sadii hin arganne Biraanuu qabxii masati. Dhugaa isinitti himaa. Paartii keessaa inumaa warra dorgome keessaa hundi isaanii amma xiqqoo isii sagalee argatanii jiran. Izeemaan zeeroo nyaate isiniin jira zeeroo. Amma bilxiginnaan akka jiruun bira ol gahee jira beetanii biratti baay'atee jira. Amma barana ka duraan parsantii 90 wayii mo'atanii filannoo dhibbarraa jechuudha. 98 99 faa jedhanii mo'atan. Amma barana yookaan 200 parsantii 200 ta'uu mala barana. Abiyyiin Ahmad agasiiti aboo haga funyaaniitti dhufee bakka. Haga funyaaniitti tolfate kaa. Dubarra Facebook irraa akka hafuuran baafanne nu ugguree nu ukkaamsee Su'uud Arabiyaa keessaa rabshaa banee ummata Su'uudii agaabalee maaloo dhumanne maaloo nu dhaqqabaa ijoolleen Su'uudii inni korojoo ummata Idilibsii itti maree gadi yaase. Wallaahi wanni filannoo baranaa adda godhu Idilibsii uffatanii filachuudha barana. Wanni adda filannoo kana godhe bakka tokko kana achi bulee barumman akka taayyeen gabaasutti achuma buleedhe taayyeen amma manni manuma filannoo san buleedhe. Nagarree teessoo diimaa tokko taayyeen ergesan. Idilibsii marateetuma namni gaabii ofii uffateetuma amma gaabii wayii naannoo kana jiru akka godhee gaabii darbateetuma baqqaa lafti nuu bari'uma didde jedhan jedhe. Tokko kana amma wanni filannoo baranaa adda godhu. Idilibsii uffatanii filachuun taarika keessatti bara bilchiginnaan biyya bulchitu jalqaba. Waan addaati. Waan addaati kun. Tokko kana wanni addaa. Kabira ammoo Biraanuun saahiba Abiyyi Ahmadii goddanyaadha. Dhugaa rabbiititti malaaxaa isaa malee uma takka hin argan. Malaaxaa isaa bicha. Kanaaf sagaleen Abiyyi Ahmad baay'ee likkii taraa waan ta'eef irraa qicuufiin hin mala. Namaa qicuu hin danda'ama laata. Namaa qicuu hin danda'ama jiran hin danda'ama. Hin danda'ama. Kanaafuyyuu Izeemaan akka rabbi salphisetti salphatee garuu Abiyyi waan qarqaaruu natti fakkaata. Sagalee isaa irraa amma tokko waan kennuuf natti fakkaata. Bilchiginnaan waan gootu wallaaltee barama. Amma sanumaayyuu ibsuudhaaf amma boordiin filannoo amma sagalee lakkaa jiraare. Burtukaan miidhagsaa amma sagalee lakkaa'utti jirti laata. Yaani filannoo ibsuudhaaf nama injifatee ibsuuf lakkaa jiranii. Bada jiran. Iba nutti taphattanii harisi. Wallaahi billaahi iba nutti taphattan. Sila maalumattuu amma kana maraan isin maaliif hassabtan? Ajaa'ibuma bar. Filannoon akkamitti hassabdanii ibsuu barbaaddu? Hassabaa hartan jechuudha amma ummata ibsa godhuudhaaf nama injifate. Laayila nu qaata lafa jala buunee beekne Abiyyitu injifatee bar. Boordiin filannoo anuma ati yeroo ofirraa gubduuf dhugaa rabbiititti na dhibeera. Haga yoonaa nutti himuu dhabuu keessan filannoo seera qabeessa fi fakkeessuuf barbaaddu sila. Mee amma korojoo mafeetan akkanumattuu badhettuu gannaqa addabaabayii irrattuu. Addabaabayii marrattuuyyuu uummata dura gannaqa. Hundi isaa Abiyyi jedha. Bilchiginnaa jedha marti isaa. Namni waan biraa qubaan tuquu danda'u hin jiru. Ganaa maaltuu burtukaanii naga ammaatitti azaa godhe. Boordii filannoo wanni jedhamu kuni haga ammaatitti maal hassabaa jirtan jaabara. Yaani akkuma filannoo dimokiraasii akkuma filannoo dorgomtoota wayii qabuu paartileen siyaasaa wal dorgomanii wayii torbee 2 fi 3 gootanii ibsuu barbaaddu. Bilchiginna. Osoo ummata jala gannaqxanii ummanni kararratti hassabe. Badhaadhina jettan kana bilchiginnaa ampuulii malee wanni takka keessa hin jiran. Kana maal irraa hassaban ta'iib? Ani ka shakku kana kuno sagaleen barana 200 galinnaa shakka. Parsantii 200 galinnaa shakkuudha malee amma injifachuu dhabuun san akka itti yaaddan hin beekan. Isin Oromiyaa keessa qofamee uummata miiliyoona 60 Oromoo isin jettan kana eddoo bayame maratti Abiyyi filatee bar uummanni paartiin siyaasaa takkallee keessa hin jiru bar. ABO'n hin jiru KFO'n hin jiru. Oromoon inni baatee filatte sun Abiyyi maa kennite sagalee. Kun qafti san ga'u as naannoo Amaaraa yoo dhuftan ansirritti dhageeffadha warra amma Habashaa kanallee oduu isaanii akkuma jirutti aabeniin achi gayyaa ala dhaabadha jedhaniini korojoo guutuu isaanii hassabanii
hasabateedha bilxiginnaan namni xiqqoo sagalee argate paartii ABN Bahardaarii fi Gondar keessatti kun ka ta'e ka Oromiyaa ittuu dhiisa naannoo Amaaraa keessatti طيب maal irraa hasabdan haga yoonaa maaliif akkamitti ibsuudha addan nama mu'ate isin dhibee hisaaba wal isin harkaa dha'e sagalee biraa nuu kennuu barbaadaa jirtani biraa nuu naggaa inni qullaa keessaa galeera qullaa akka ifaweetti amma naannoo Bahardaarii Gondar keessatti sagalee maxxanee jira meeqaan akka mo'atan maxxanee bar biraanuu naggaa dhuga rabbii isinitti maa barkadaan waan achitti sagalee ummanni laakka'ee ifawee barakan waan biraanuu paartii zeemaa jibbuuf isin fakkaata wallaahi kama dhugaa hin filanne ummanni biraanuu naggaa kunoo dhageeffadhaame amma naannoo Amaaraa Bahardaar iddoo kanatti sagalee laakka'ee ummanni sagalee maxxanse ebalu agana bilxiginnaa nagana qaba ABN nagana qaba maalii nagana qaba ittiin maalii nagana maalii baartii nagana qaba jedhanii hasaban izeemaan abadan sifir zeeroo iyyuu arganne isiniin jaajarana zeeroo waraqama sani iyyuu numaayyuu miizaanumayyuu namni quba qabu hin jiru miizaana isaa san yoo dhugaa sammuun isaa dalage hin fudhatu abadan waan takkan argatu jahannamiin keessa dhaabata malee maal taatan isin dubbiin biyya sanii waan jajjaba maaliif kan isiniin jedhaa jalqaba biyyi sun nagaa argachuudhaaf ummanni biyya sanii hundi walii galee walirratti duuluu mootummaan dhufu kunu yookaan Oromoo ajjeesa yookaan Tigree ajjeesa yookaan Tigree dhufe Amaara ajjeesa taraa wal ajjeesuun kun aga dhaabatutti Itoophiyaan taatu amma keessumattu waan bada kaleessa jarana Abiyyi Ahmad amma waan cimatu isa mudate bar mataa jabaata malee waan cimaa isa mudate waan cimaa isa mudate isinitti hima wayyaaneef Abiyyiin garagara jara garaagarummaan isaan qaban tokko Abiyyiin Ahmad har'a zamana qaroominaa keessa dhufe zamana teknooloojiin guddate keessa dhufe zabana ummanni namummaa isaa beekee sabummaa isaatti amane keessa dhufe zabana ummanni hayyuu isaa daqiiqaa takkaaf hin daganne keessa dhufe zabanni ummanni sabummaa isaa sakandii takkaaf hin daganne keessa dhufe kan akka xiqqatti balleessuu hin danda'u Abiyyiin Ahmad ofii bada malee osoo maataa galuu nyaatamee saabata malee waan kana balleessuun ulfaataadha sababii waan kana isiniin jedhuuf maali ummanni Oromoo artistiin Oromoo Hacaaluu Hundeessaa gad du'e waggaa tokko an Hacaaluun Hundeessaa waan kaleessa du'eemi waan lubbuun jiru na fakkaata isin du'ee iyyuutti dhiisaati sa'atii kanatti waan lubbuun jiru si'a du'aa Hacaaluu ummanni Oromoo gammaan amanne waan guyyaa takka dhufeetu as bahee nu sirbu na fakkaata Hacaaluu Hundeessaa jechuun zabana akkasii keessa jirra zabana halkan takka namaa boottee nama dagattu keessa hin jirtu zabanni nu keessa jirru tagaraa keessa jirtullee dhalattee Hacaaluun maali ka jedhu yuutuubii sirba dhageeffattee ijoolleen sabiyyiin warri gaafa Hacaaluun duun dhalatin marti ittiin guddataa jirti jechuudha zabana kana keessa aangoo argate Abiyyiin Ahmad zabana kana silaa akka bara 2018 san ture Abiyyiin gaafa jaalala qofaan isinin bulchanuun jedhe san ajjeesuun injifatamuudha gaafa jedhe san hidhuun injifatamuudha gaafa jedhe san osoo akkasitti deeme Itoophiyaan hin sujuuddiif Abiyyiidha Oromoon hin sujuudaaf Amaarri hin sujuudaaf Tigreen hin sujuuddiif haga fedhe biyya san bulcha abbaa kiyya haga fedhe odoo innuyyuu balleesse jedhanii ummata hayyoota jedhamu ka Oromoo keessaa ka Tigree keessaa ka Amaaraa keessaa kanarra turraa wal dubbatee isarraa wal dhoorga malee hayyuun Abiyyi irratti hin duulu osoo akka Abiyyiin bara 2018 san jiraate mee laala bara sana waan inni akka itti inni das nama jedhu bara jaalala haasa'u san bara tokkummaa faarsu san bara hidhuun nyaatamuudha jedhu san bara ajjeesuun mo'amuudha jedhu san bara ashannaafiin ummata jedhu san bara hinjifataan ummata jedhu san kabajaa ummanni Itoophiyaa Abiyyiidhaaf qabuu fi kabajaa har'a ummanni biyya sanii Abiyyiidhaaf qabu wal bira yoo laaltan gaaraa fi dachiif samiidha jechuudha. Itoophiyaa yoo jiraatte akkas qofa jiraatti. Gaafa ati Amaara fakkaattee Oromoo rukutte. Gaafa ati maqaa Itoophiyaa qabattee ati tsara Itoophiyaadha jettee tokko ajjeesuu jalqabde bakka biyya san dabatte atis rakkoo keessa galtee jirta. Guyyaa eeggatta malee tabalaa ishaatee jirta. Abbaan amma booda dhufu laale amma Abiyyiin bara amma gara isaatii amma filannoo godhe bara biyya san bulchuu inni itti fufuu yaada garuu mijjaa'uu fi beeka. Isuma booda iyyuu ka dhufuufu an ergaa ilmaan Oromoo tasa yoo ka aangoo argattan ta'e jechuudha. Har'an jira boriin jiru seenaa volkaadha.
namni bakka rakkoo jiraatee fi miti bakka kamittuu yoo guyyaan kee ga'e inuma duuta. Kana quba qabaadhu. Garuu waan an jedhu kana seenaaf ol kaa'i. Itoophiyaa keessatti har'a akka jaalalaati Baraak Huseen Obaamaa silaa bar uummanni Ameerikaa aangoorraa jijjiiree nama biraa bakka hin buusu bar. Obaamaan har'a silaa bar Joo Baayiden waliin taa'ee naasa'u bar. Osoo mootummaa abbaa irree ta'e, osoo diktaatara ta'e yookaan du'e yookaan biyyarraa baqate. Carraa inni qabutu tana. Itti fufee mootummaa dhufu waliin biyya isaa hoogganuu, biyya isaatii waan gaarii dalaguu hin jiru Itoophiyaa keessatti abadan. Awwal marraa Hayilemaariyaam Dassaalenyi taarika kana dalage. Abiyyiin hin fashaleesse. Teera mootummaa taarika Itoophiyaa keessatti du'aan biyyarraa baqachuun alatti mootummaa itti aanu waliin taa'ee biyya saniif waa dalage hin jiru. Hayilemaariyaam Dassaalenyi gaafa aangoo gadhiisu keerii fakkaatee gadhiise garuu amma sharriitti harkaatee bite dubbiin. Innis ammoo humna dhabe natti fakkaataa waan san gaafa jalqabaan kanaaf akkas hin goone jedhee mormanne ittuma dhiisee waan biyya san keessatti dalagamaa jiru ittuma laalan. Tokko rukutuu jammarraan biyya sanitti dhumatte. Keessattuu waan Hacaaluun Hundeessaa jedhe san hin irraanfatina. Biyya kanatti aangorra tursiisuu fi aangorraayis buusuu kan danda'u ummata Oromooti jedhe Hacaaluun. Osoo Oromoon Abiyyii mormuu baate Abiyyiin har'an salphatu. Osoo hayyuu Oromoo diqqeessuu baate Abiyyiin har'an salphatu. Osoo sabboontota Oromoo hidhuu baate Abiyyiin har'an salphatu. Osoo gootota Oromoo ajjeesuu baate Abiyyiin har'an salphatu. Nagaan jira jechuudha. Gaafa nu tuffate xiqqaate Abiyyiin. Gaafa Oromoo tuffate tuffatame. Amma immoo wanni takkattiin isaa hafte dubbiin Hacaaluun Hundeessaa jedhe sun ta'uudhaaf ammoo Oromoon fincila isaa dinnee gaafa jedhe. Dinne baqqaa nu ajjeeftu nu ajjeesi gaafa jedhee Oromoon huccuu ofirraa baasee darbee gadi ba'e Amaarri Abiyyi adaanuu hin danda'u. Abadan Oromoon kutaa 11 keessaa fincilee kaanaan Amaarri Abiyyi adaanuu hin danda'u. Har'a Oromoon hin fincille beeki. Qabadhaa dubbitan Oromoon hin fincille riphee ilaalaa jira. Nuti har'a abboota keenya arrabsaa turre, hayyoota keenya arrabsaa turre, sheekolee arrabsaa turre, qeessota arrabsaa turre. Kuni maal agarsiisa? Oromoon hin fincille. Oromoon Abiyyitti hin fincille garuu finciluuf deema. Guyyaan inni fincilu har'a boodarraayi. Sababiin isaa Abiyyiin filannoo godhe seera baasuuf deema beeka. Quba qabaadhaa dubbii kana. Abiyyiin seera baasuuf deema beeki. Seerri Abiyyiin baasu kuni seera Oromoo fincilsiisu moo seera Oromoo hin fincilsiifne ka jedhu asumatti addasii ba'a. Gaafa Oromoon fincile ammoo waraanni Itoophiyaa akkuma Mallas jedhe san hin dhaabu har'a isinitti hin fakkaatin. Oromoon hin riphee dhugaa isinitti maan Oromoon hin fincillee gaafa abbaaf ilmi waliin gadi bayee ollaan ollatti ilaaluu baatee kun kaan ilaaluu baatee tokkummaadhaan gadi bayan Allahu Akbar. Ummata keenyarra waraanni isa waliin jiru kana dhiisi waraanni adda bilisummaa Oromoo bararra hisaaba biyya san qabatu tokkorra gahee jira. Sadarkaa Itoophiyaa qabachuurra jira woboon. Gaafa ummanni imbii jedhe dikkoma silaal imbii. Bahagala dhoorga waraana Abiyyi Ahmad isin jettan kana bahagala. Poolisiin Oromiyaa gaafa san ammoo dubbima gaafa wayyaanee san gooti. Dubbiin jabaattee dhagarraan isa dhumaa irratti ummata waliin dhaabatti jechuudha. Ajjeefteellee yoo quufte barra si salachaa barsimaayyuu. Si masala yaani waraanuma kanaayyuun salachaa bara ammoo manni imbii jedhee ol kaanaan ajjeesanii salachaan. Ka ajjeesan nama isaaniiti waan ta'eef akkaayyoo ummata isaanii abbeerota ilmaan isaa isa dhumaa irratti hin salachaa ajarumaayyuu. Wanni kun ammoo filannoo amma Abiyyiin godhe kana booda dhufuuf deema. Guyyaan Oromoon Abiyyitti fincilu fagoo hin jiru jechuudha. Kanaaf jiran biyyi sun kan nagaa argattu 4 kiiloo seenuu qofaa miti dubbiin. Oromoon aangoo qabachuu qofaa miti dubbiin. Tigreen aangoo qabachuu qofaa miti dubbiin. Amaarri aangoo qabachuu qofaa miti dubbiin. Maal godhe namicha jiru sun? Ummata biyya saniitiif eenyu godhe? Gaafa tokko taatee tokko rukuttee hin jirtu bakka nyaatamte. Akkasii qabadda. Har'a Abiyyiin Ahmad waraana leenjisaa guyyarraa milishaa leenjisaa. Milishaan kun bar ganda keessaa bahe. Milishaan kun amma gaafa ummanni hin bii jedhee waan godhuun qabu. Har'a nasbee isaa badee qisaasesaa jiraame waraana adda bilisummaa Oromoo wayyaaneen bakka argitetti. Lubbuun milishaa har'a bilaashumatti akkuma wanni itti gadi arraggafamtee reefa isaanii akkanatti kun olaala yaanii viidiyoodhaan waraabanii feesbuuk irraan maxxansan coraanuu jala nu dadhabe. Wanni goonu hin jiru nu garuu kadhannee dadhabnee akka marattuu aga rabbis hin dandeessise akkanuma socho'aa waan taatan akira keessanii numa laalla jechuu kiyya. Tokko kana
ammallee jecha tokko wanni isinii dabalu eegataa mootummaa irraa gana dubbadhe mee waa'ee tokko isinitti himu jecha Hacaaluun Hundeessaa jedhe tokkollee itti walii galuu qaba Oromoon amma. Hayyoonni keessanidha isinirraa jira. Waan Hacaaluu Hundeessaa jedhe hundaa galmaan geenna jenne waan inni gaafa guyyoo Waariyoo waliin haasaa godhee dubbate kanallee Oromoon deebii itti kennuu qaba. Sunuu maali? Furmaata itti barbaaduudha waan kana walumaan. An amma yaada isinii dhiyeessuu jira. Wanni kun an akka kiyyatti gaafii natti ta'e. Maali gaafa sana Hacaaluun intarvii isaa keessatti maal jedhe beektu? Oromoon qabsoo karaa lamaan jirraa jedhe. Guyyoo Waariyoo gaafa intarvii godhe gaafa du'uuf Hacaaluun intarvii godhe san achi booda ka du'e intarvii irra du'e san jechuun Oromoon qabsoo karaa lamaatti jirraa jedhe. Inni tokko qawween lolaa jedhe. Inni tokko qabsoo karaa nagaatti jira jedhe. Jara kana lamaan keessaa eenyutu aangoo qabachuuf deemaa jedhe Hacaaluun. Mee kanallee sirreessuun dirqama keenya jiran. Sababii waan kanarraan isinii kaaseef maali? Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qabsiisee bosona jira. Jaalmarroo Dirribaa, Jaal Gullichoo, Jaal Sanyii qabsaa'ota Oromoo maqaa isinii dha'uu hin dandeenye kumaatamni lubbuu isaa qabsiisanii Abiyyiin taaggalaa jiran. Maaliif? Oromiyaadhaaf. Hayyoonni Oromoo qabsoo karaa nagaatitti amanan Jawar Muhammad, Hamzaa Booranaa, Profeesar Mararaa Guddinaa lubbuu isaanii qabsiisanii qaallitti jiru. Dubbiin kun lamaan sirraa'uu qaba. Amma dubbiin kun furmaata argachuu qaba. Waa takka isinitti himaan. Osoo hakka tasaa jijjiiramni wayii dhufe ammallee Oromoon waliigaluu irratti bakka itti waliigaltanii aangoo fudhattan irraa fagoo jirtan. Sababa waan kana kaaseef beeka. Hin mufatinaallee dubbiin tun dubbii jabdu. Sababii waan kana kaaseef qaba. Osoo har'a Abiyyiin lash jedhee osoo har'a Abiyyiin jijjiirama wayii fiduu jalqabe Kamaal Galchuu har'a callisee taa'uun kuni aadaa Oromooti. Kamaal Galchuun har'a callisee taa'ullee paartii ijaaree nutti as bayaa barra. Gaafa rakkoo kanan callisaa mi'ama. Abiyyiin xiqqoomsii jijjiirama yoo fide jechuudha. Kamaalis aangoo barbaadan dhufa. Jaal Daawudis akkasuma Jawaaris akkasuma. Asumatti nummaan lamaan dhuguma Oromoodhaaf qabsaa'aa jirraa, Oromoodhaaf du'aa jirraa, qabsoon teenya takkatti ta'uu qabdi amma booda. Osoo Jawaarfaa hidhaan bahin, osoo Abiyyiin aangorra jiru, Oromoon qabsoo takkatti walii galuudha qaba. Haga ammaa qabsoon teenya bakka lama jirti. Kana Hacaaluu dhaamatee deeme anaa miti. Sagalee isaa san keessaa kutaa jecha kana irratti furmaata kenna. Qabsoon teenya bakka takkatti nu haa deebitu. Yoo karaa nagaa jettan karaa nagaatitti haa cichinu. Yoo karaa hidhannoo jettan karaa hidhannootitti haa cichinu. Tamtu keessaa bilisa isin baasaa isintu beeka. Maaliifi yaadaan walitti galuudha qabna. Amma tokko yaadaan walitti galuu sirri mabar. Haa ta'u garuu wanti kuni an akka kiyyatti qaa'in dhufa jedhee shakkii takkallee hin qabu. Shakkima takkallee. Anatu aangoo qabata osoo jennu. Wayi akka Abiyyiin jara sadiin kophaa baasee nyaate kana taanaa jechuu kiyya. Kamaal Galchuu gaafa walgayii dho'isaadhaan kafaa'uuf abaa'oon godhatu. Osoo waa takka irra hin gahiin teessoo naa qooddanii teessoon isin akka kennitan kun maali jedhee lolee teessoon na diqqaate jedhee komii isaa miidiyaa OMN moo OBN moo achirra dhaqee komii himate. Oromoon rakkoo akkanaa kana keessa nu keessa jira. Aangoo xiqqoo argadhee aangoo guddoo argadhee teessoon na diqqaatee wayiitu jira. Waan kana amma maaliif kana isinii kaasee aangoorra bahuudhaaf qabsoon teenya lama hin beeytan jaalattanii jibbitanii qabsoo lama geggeessaa jirra. Tokko qabsoo qawwee lama qabsoo karaa nagaati. Hacaaluun Hundeessaa du'e itti amantan xiqqaa guddaan booyaa jirtan. Tishartii isaa qabannee raafamaa jirra. Yaadachaa jirtan dagachuu dadhabdan jecha inni jedhe kana furmaata itti fida. Oromoon tokko ta'uu qabdan. Yoo tokko hin taane ammoo deebii kanatti laata. Warra qawween lolaa jiru moo warra qubaan lolaa jirutu aangoorra bahuudhaaf deema. Hin irraanfatinaa waan kana. Anarra waan kana sababa malee isin hin kaafne beeki. Abbaan feete aarii abbaan feete dhiisi. Tana furmaata gootan malee garuu
aangoo argachuuf hin deemu Oromoon ammas. Waan kana mee lumanaa kaa calla. Jijjiiramni dhufa beeki. Kaleessallee wayyaaneen waggaa 100 karoorfattee qabdi. Aangoo gadi dhiifne jettee yaaddeen beeytu. Injiide. Tiim lammaa jedhanii lammaan dhufee Abiyyiitti nu kenne. Abiyyiin dhufee Oromoo fakkaatee paartilee siyaasaa Oromoo dhufan. Jawar KFO dhufe, ABO dhufe, PABO dhufe. Paartiin sadiin tummaan nu goote jira. Tokko ta'a jettanii diqqaa guddaan kadhatanii dadhabdan. Amma wanni waan kana isinii fidee maali? Hacaaluu Hundeessaa ergaa maraa isinii dhaamee waan silaa Oromoon godhu hunda dhaamee deema. Eenyutu aangorra bahuudhaaf deema? Isa qawween lolumoo isa har'a lubbuu fi qabsiisee qabsoo karaa nagaatitti amanee qaallitti jiru kana. Dogoggorina waan kana. Amma nam tokko akkamii yaaddan? Jawaarii fi Marroon tokkoma Jawaariif Marroon. Jawaariif Daawudis tokkoma. Garuu waan keessatti wal addaattu jira. Waan keessatti wal addaattu jira. Waan keessatti jarri kun irratti waliin galle jira. Garuu kana sirreessuudhaaf ammoo qabsoon teenna bakka takka dhufuu qabdi. Jaalmarrootti yoo amanne Jawaaris amansiifnee gara Jaalmarrootti deebisuun nurra jira. Qabsoon teenna beeki gara siin malee furmaatan qabdu. Akka kiyyatti qabsoon kenna qabsoo Jaalmarrooti. Qabsoo Jawaariin Abiyyi irratti ittiin fashalle nu harka. Wayyaanee jiisinee oppodiyoo aangoo kennine. Karaa Jawaar Muhammadi. Qabadhaa dubbii kana. Karaa Jawaar Muhammadiin wayyaanee jiisinee oppodiyoodha aangoo kennine. Oppodiyoon maaliif aangoo fudhatte? Qawwee waan qabduufi jalqaba nu fakkaattee fudhattee booddee nu shaartee nu kaadde. Har'a hoo amma osoo jijjiiramni biraan dhufin Oromoo tokko haa taanu. Abiyyiin haga fedhe achi haa taa'u dhiisaamee waa'ee Abiyyaa irraan fannoom. Nuti tokko haa taanu. Nuti bakka takkatti haa dhufnu. Nuti walitti haa deebinu. Qabsoo teenna takka haa goonu. Kanatu furmaata. Ani waan kana wanni isinii kaaseef Oromoon gaafa jijjiiramni dhufee hidhaa fi dhiitoon dhaabate anis paartii ijaaradhee dhufaa. Achi atillee paartii ijaarattee dhuftaa. Sunis achi paartii ijaaratee dhufaa. Kadiiroolleen paartii tokko qabatee dhufaa. Sa'aad Ismaa'il Yuusufis paartii tokko qabatee dhufaa. Warri Kaayiroollee paartii tokko ijaaree as bayaa. Ati kaleessa maal dalagdee ani kaleessa maal dalagee teessoon kun natti dhiqqaate kanumaa walitti kaanaan mallee hidhaa fi dhiitoon kun lashennaan jechuudha. Osoo bakka san hin gahin nama waliigaluun dirqama kenna. Jalmarroo yoo jeeshii yookaan ajajaa waraanaa waliigalaa ta'e Jawaar yookaan Daawud yookaan Profeesar Maraaraa Guddinaa jarri kun tokkomaa. Jarri kun tartiibaan aangoo isaanii argatanii walitti tokko. Ebalu biyyaa bulchu ebalu bakka nu haa bu'u. Oromoon qabsoon teenna tokko ta'uu qabdi. Gara kamiinuyyuu itti waliigaluudha qaba. Paartii takkattii qofa nu barbaachisan. Paartii lama yoo guddate Oromoodhaaf baqi. Sanuu paartii yaadaan waliin dhabne kakaayoon isaanii takka ka aangoollee isaan maraayyuu hin gaa aangoon Oromiyaan isin maraan geetti. Malee dogoggora dalaguun hin barbaachisu. Abiyyi Ahmad kanarratti waa baay'ee waan irratti mari'atee Oromoon fooyyessuu qabu baay'eetu jira. Waa baay'ee waan gatteennee furmaata goonu baay'eetu jira. Wal dhabbee paartilee siyaasaa Oromoo sadiin jidduutti geggeeffame kanarraa kaanee qabsoo har'a geggeessaa jirru kaanee dhaamsa Hacaaluun Hundeessaa dhiimate nama qawween lolaa jiru moo kana gayaattu aangorra bayaa jecha Hacaaluun jedhe kanatti hayyoonni Oromoo hiika kenna. Hiika itti kenna yoo dhugaan Hacaaluu jaalattanii imimmaan Hacaaluuf buusaa jiraattan. Yoo dhugaan Jawaar jaalattanii hidhamuun Jawaar garaa isin dhukkubsaa jiraate. Qabsoon Oromoo yoo akkam taate fiixa baati. Furmaata nu barbaadaa. Har'a waa takka harkaan qabnu. Garuu qophaa'uu nu barbaachisa jira. Anamma akka kiyyatti wayyaanee injifachuu ittiin gammadu. Sababiin ittiin gammanneef maali? Waraanni Abiyyi Ahmad dadhabaa jira jennu. Xayyib amma nuti eeshii wayyaanee yoo dhufte aangoo nu kenniti laata. Kanallee itti yaaduun nurra jira. Wayyaanee jaaladha rakkoon qabu. Siyaasa keessaniif bareeda Abiyyi jiisite jettanii gammadaa jirtanarra. Xayyib Abiyyi yoo jige Oromoo naa maal ta'uu yaaddan? Bareeda kun Abiyyi naa jigu kararraa nu jala haa goru. Garuu nuti wayyaanee qofa faarsuu hin qabnu. Wayyaaneen qofa jabaattee himuu hin qabnu. Nu jabaanne jennee uf jajuudha qabna. Waraana keessan jajuudha qabdan. Waraana adda bilisummaa Oromoo nama lama yoo taate isatti hamilee horuu sirra jira. Woboon kana booji'e jechuu sirra jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo asiin dhukkee itti kaasee jechuu sirra jira. Hamilee isaa ol kaasuu sirra jira jechuudha. Sababiin kana sii kaaseef ummanni Tigraay abadan Abiyyi injifatu malee akka hin dhaabanne kanan beekan. Namni hin beekne illee hin jiru kana tasumallee.
ummanni Tigraay taarika isaa keessa kaleessallee akkanu. Inuma injifata abadan ummata nama jalaa galuu miti. Gaafa isaan kun namicha kana dhufanii waraana isaa dadhabsiisanii deebi'anii jedhan ahaa xayyib ammallee nuti gadi baanee hiriira baana wayyaanee mormuu. Har'a isin martuu parsantii guddaa yoo laalu har'a namnummaan silaa cimaa jennuun aarima Abiyyi Ahmad irraa kaka'e sirritti waa'ee wayyaanee kana haasa'uu jammare aktiivistoonni keenya hundummaanuu anarraayyuu kaasee jechuudha. Garuu maali abdiin nu qabnu amma wanni takkatti nurra xiyyeeffannee waan akka ammaan arguutitti Abiyyi qofa kararraa qabudha. Garuu wayyaanee yoo Abiyyi kararraa qabde waanuma Jawaariif 4 kiiloo kennitu isiniif fakkaate yookaan jalmarroodha 4 kiiloo kennitu isiniif fakkaate jara na jabaachuu qabna Oromoo nuti. Ana wanni kun baay'ee garana nyaataa jira. Wayyaaneen shakkii takkallee hin qabu akka isin injifattu. Shakkii takkallee. Abiyyiin ammaayyuu dadhabee bar waf jedhaa jira bar. Isa dhumaa irratti harka kennuuf deema bar. Waraana isaa bergeedii akkanatti baay'atu kana wayita isaan akkana booji'an kana hamileen isaan cabaa bar obsaa jira malee. Nuti hoo Oromoon maal godhachuu qabna? Abiyyi waraana isaa kun faayidaan qabu. Namichi kun ofiitii miilaan 4 kiiloo jira malee waraana isaa jalaa deemaa jira. Oromoo ati maal ta'uudhaaf qophoofte? Moo Dabratsiyoontuu aangoo sii kennaaf shakkii qabdu. Wallaahi billaahi wayyaaneen aangoo nutti hin kennitu abadan hin kakadhaan. Taasumallee abadan. Oromoo ijaarame rabbii keetii jedhe. Ijaarama uummanni Oromoo ijaaramuu keessaayyuu har'allee taanaan fagoo jirra uummanni keenya. Jarana waraana keenya kana bira dhaabadhaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo cimsaa. Ijoolleen akka dhaqanii leenjii fudhatan godhaa. Waraana biraan jajinaa. Ummata Tigraay seenaa isaa kaleessan beeyta. Gootummaa Tigraay irraa dubbachuun hin barbaachisu maafii kalaam kaleessa beeyna waan ta'eef. Indee har'a Abiyyi Ahmad waggaa 10 booda gaafa jarri kun tattaafatanii dhufan yoo nuti jaruma bichaa janye maaltu nutti dhufaa beekuu qabna. Kanaafi nuti ijoollee keenya dargaggeeyyan keenya warra biyya keessa jiru kabilaasha hidhamaa jiru akka isaan jabaatanii leenjii fudhatan sodaatamuudha qaba. Akkuma kololeel gammachuun ayyaanaa jedhe Oromoon sodaatamuudha qaba. Wallaahi ani kana shakkii guddaa qaba. Maaliifi jarattiin tun namicha kana halkan takka dhaba gootee tak jettee akkuma barbaadde irra ol deebitee ammallee wayi daawon wayyaanee jenna. Allahu akbar. Hiriiraan deeman isin waliin dhugaa isinitti hima. Kun ammoo isinitti hima lafuma jala. Hin deemu hiriira isin waliin. Maaliifi obata akka nu fayyadu. Har'uma tanaa qophuuf. Hin shawwadamin hayyuun Oromoo. Abiyyi nu miidheemi. Nu ajjeeseemi. Hayyoota nurraa hidheemi. Oromoo salphiseemi. Isa balleessuufillee akkuma itti qabsooftu yoo isa balleessellee aangoo fudhachuu ufitti amane jechuu sirra jira malee Oromoo waraana biraa yoo ati jajjee waraanni sun keetii mi beeki. Waraanni sun keetii mi beeki. Kanaaf uummanni keenya kanarratti sirraa'uudha qaba. Ijoolleen tokko warri cal'iseetuma bifuma Abiyyi Ahmad bareedumsuma isaa jaalatee lakkiin abbichuun bareedaadhaa waggaa 5,000 illee achi taa'aa waggaa 50 illee bulchaa 70 80 90 iyyuu haa bulchu. 90 iyyuu haa bulchu. Isin bulchaa jira malee nu bulchaa hin jiru. Homaa nu hin goone waan ta'eef jechuudha. Isin warri isin bulchaa jiru rakkoo hin qabu. Garuu nuti edana osoo akka inni achi taa'u hin barbaannu akka keennatti. Inni ammoo akka isin yaaddanitti waggaa 100 faa yaaddanise. Sayyoo rabbi godheef rabbitu beekata. Walumaa galatti Oromoon dhugaa waan barbaaddu argachuu yoo barbaadde daangaan ta'e akka sararamtu abbaa biyyummaa kee Finfinnee irratti qabdu dachii ta'e Oromiyaa irratti qabdu hidhaaf ajjeechaan akka sirraa dhaabatu yoo ka barbaaddu taate ijaarame qabsoo ta'e bakka takkatti fiti. Sinii galee har'a Jawaar faa Kafaa'oof Abaa'oo waliin mormuu waraana adda bilisummaa Oromoo waliin mormu ka biraattuu keessa makamee akka wal lolan godha. Warra jidduu kana fiigee waa naggaadatu jira naggaadeen. Taharra Abiyyi waliin jirtu tun illee barachitti naftu as keessa makamtee si keessa dhadhayamtee waa burjaajessuutti ishee kabar. Kanaaf Oromoon har'a lafa jala qophoofnee waraana keenya cimsinee duratti dhiibnee akkuma Tigraay dhiibee birgeedii Abiyyi Ahmad booji'ee argisiisu kanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo illee kana godhee itti gammachuu kanarratti dalaguudha qabna malee Abiyyiin qofti yoo bade
waa tunuusiqaa qofallee dhibbaan dhibbatti itti amanuu hin qabnu. Hin beekamu waan ta'eef jechuun warri har'a Abiyyi akkana godhaa jiru kuni bor siillee gadi hin jedhu bara. Hin dagatina waan kana. Warri Abiyyi akkana mataa gajjachuu fi dide kun bor siillee mataa gadi hin qabatu. Kana beeyte atillee mataa kee ol qabattee humna kee jabeeffattee akka isaan booji'anii sitti argisiisan kanatti waraanni kenna waraanni adda bilisummaa Oromoo raayyaan ittisa biyyaa Oromoo poolisiin idilee Oromoo humni tikaa Oromoo woboon booji'ee sitti argisiisee onnee si qabbaneessuu qaba jechuudha. An kana kaayoon kiyya jira. Saniin gara kaanitti Tigraay Abiyyi booji'eedhaaf waraana birgeedii 8-9 booji'eef yoo gammade aangoo naa kennaa yaaduu hin qabdu. Abiyyi injifachuu isaanii waanuma gaarii ta'e garuu sitti illee akka hin sarmine beekuun sirra jiraata. Uummanni kuni wayiif ifaajaa jira malee yookaan Oromiyaa bilisoomsuuf ifaajaan jiran Tigraay bilisoomsuudhaaf taaggalaa jiran jignaanu. Baxaam itti dasna jedhan uummanni Tigraay gootummaan isaanii jechuudha. Nutis Oromoon akkas ta'uu qabna. Jararraa fakkeenya fudhannee waraana keenya namatti argisiisuu qabna malee kan namaa qofa afarsuun qabsoo keenyaaf gaarii miti. Uummanni keenya mee jabaadhaa waraana adda bilisummaa Oromoo haa jabeessinu. Waraanni keenyallee akkuma isin argitan kana kun leenjisaa jira. Waraana akka ajaa'ibaa kana leenjii godhaa jira. Ani kaayoon kiyya kanuma. Yoo kanan taane ammallee yoo jijjiiramni biraa dhufe yaani teessoon na hanqatee teessoo achi na diqqeessee bakka warri biyya alaa jirru tokko taya wayi turummaan nu deebiti waan jedhuunuma shakkaa walumaa galatti yoo dandeettan warri hayyuu taatan warri Oromoon deemaa jirtan warri siyaasa kaleessaallee argitan warri akkuma biyyiin dhufe kanarrallee waa baay'ee irraa barattan qabsoo Oromoo takka nu godhuu yaalaa Oromoo maayyuu tokko godhaa diiyaaspooraa ala jiru kana keessa bakka lama jirra. Tokko qabsoo karaa nagaatitti warra gammaatitti amanuu jira. Jarri kuni gara tokko cituu qaban. Yoo qabsoo karaa nagaatitti malee nu gara biraan deemnu jedhan isaan homaa hiriira baaniif illee naan galuun. Homaa jijjiiramni dhufu waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaa keessatti tasumallee ani dimokiraasiin hin dhufa jedhee yaadu walumaa galatti dimokiraasii dhufullee meenuma agarra. Dimokiraasiin akkamitti dhuma biyya san keessatti Tigree yoo aangoo qabatte Amaararraa dhukkee kaafti. Amaarri yoo aangoo qabate Oromoof Tigreerraa dhukkee kaasa. Tarama wal ajjeesuudha biyya sanitti. Kanaafuyyuu uummanummaan keenya uummanni biyya alaa jiru diiyaasporaan mee takka qabsoo teenna goonee hayyoota keenya ka'idhaa jiranis warra biyya jirus gaafa isaan rabbiidhaa baase akkaataa itti deeman san isaantu beekaa nutti himnu isaantu nutti himaa. Nuti garuu haga keenyatti akka dhuunfaa haga wallaalummaa keenyaa wanni jechuu barbaade qabsoon Oromoo takka taatu malee Oromoo nama tokkos aangorraa kaasuuf tokko taatee jalqaba yoo humna qabaatte qofa nama sayyoo kaaftee jette achi taa'uu danda'uudha qabda. Yoo achi taa'uu dadhabdee tokko dhufee bakka kana natu taasiin jedhee hin teettu jechuunis irra jira. Humna godhatte kaatillee inni sodaattare hin teettuu wanni teettuuf takkan jiru jettee karaa kartee isaan walakkaa waan inni argatu argachuu qabda malee yookaan namni sun qaama biraatiin si caalee yookaan meeshaan si caalee akka har'a Jawaar Muhammad deeggartoota dhabaafii miti. Kamana hidhaa keessa waggaa tokko taa'e. Baqqalaan Garbaa, Profeesar Mararaa Guddinaa, Hayyi Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldaawuduu Ibsaa dabalatee jechuudha. Jarri kun sababa wanni hin qabneef har'a mana hidhaa keessa azabamaa jiran. Badii takkallee hin qaban miskiina rabbiiti. Uummata karaa nagaati amanee Daawudis waraana isaa dhiisee waraana illee hiikkatee yaani harka kennateen illee qabsoo karaa nagaati deebi'ee biyyi waliin dorgomuudhaaf qophaa'ee ture jechuudha. Kanaaf Oromoo waan kanarratti fala barbaadaa ani ergaan kiyya kuni hayyoota Oromootiif. Qabsoon teenna tokko haa taatu jaran. Wayita qabsoo keenya tokko godhuuf yaaddan waan jidduu kana nu mudate yaadachuu qabdan paartii Oromoo sadiin keessatti. Paartii Kamaal Galchuutiin hoogganamuu fi Profeesar Mararaa Guddinaa fi Jaaldaawud Ibsutti jidduutti waan nutti uumame ilaaltanii har'a osoo bakkeen sun hin gahin ammoo osoo takkollee ammallee jijjiiramni wayi dhufee amma Itoophiyaa keessatti hin dhufne bara. Abiyyi Ahmad namarraaf mootummaa Itoophiyaa ta'e jedhee aangoo qabachuudhaaf deemaa jiru kana filameedhe. Garuu anka isiniin jedhaa jiru dubbii Abiyyi tana namni akkana achi ilaalu fagoo akka isin hin deemne waan beekuuf Oromoon tokko ta'ii siin jaanar umarraa kaasila. Tokko ta'ii. Tokko yoo taatuyyuu jalqaba diiyaasporarraa jalqabaa tokko ta'a. Wal beeynanuyyuu tokko miti. Maaliifi Oromummaa osoo hin taane qabsoon nu itti amannu wal adda. Karaa nagayaatii fi karaa qawweeti. Kana bakka takka yoo fiddan qofa bilisummaan ka dhuftu. Uummanni Tigraay har'a qabsoon isaa takka laalime. Karaa nagaatiin namni falli nu baasu karaa nagaatii ka jedhaa jiru hin jiraa? Tigraay keessa hin jiru. Hin jiru.
hundi isaanii karaa qawweetitti amananii ijoolleen xixiqqoon isaanii illee garas deemaa jirti. Oromoolleen haga gaafa qabsoon teenna takka jarana baay'inni homaa nuun goone. Nama miiliyoona 60-70 jedhaa jirtan. Garuu tokko taa'amee rakkoon qabu. Miiliyoona 60 tokko taanee qabsoon teenna takkatti gaafa deebite abbaa feete injifatta Oromoo. Abbaa feete. Kana wanni ani isiniin jechuu barbaadu ergaa Hacaaluu Hundeessaati. Waan kana hayyoonni keenyatti haa yaaddanii fi guyyaan Hacaaluu Hundeessaa kabajamuudhaaf dhufaa jira. Gaafa guyyaa 29 waxabajjii yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa sirbi haarofni isaa gadhiifamuuf deemaa. Sanis itti qophooftanii Oromoon chaanaalii isaa sabiskiraayib gootanii fi sirba isaa daawwattanii fi akka maatii isaa gammachiiftan akkasumas Oromoonis akka itti gammaddan abdii isinirraa qabna. Kanaaf ergaa inni gaafa san kaayate kanallee qabsoon Oromoo takka nu haa taatu. Har'a waa takka lafan jiran. Anamma osoo amma nam tokko yookaan jijjiiramni dhufe ebaluun aangorra kaa'uuf akkas jedhee Ahmad ebaluun aangorra baasuuf akkas jedhee no har'a waa takka harkaan qabnu. Abiyyi yoo taate nama kaleessa boordii filannoo har'a mootummaa biyya sanii ta'uudhaaf boordii filannoo irraa ibsa eeggatudha. An qabsoma Oromoo hundeen furuu yoo ka barbaannu taate dubbii Hacaaluun kaa'e kana ka bosonaa qawween lolumoo ka qalamaan qabsootti jirutu aangorra bayaa jecha jedhu kana furmaata itti naa kaayaa wanni isiniin jedheef qabsoo teenna jalqabarraa furaa haa deemnu isiniin jechuu kiyya. Yoo kana furmaatan fidiin Oromootiyya gizee maraa ofumaan taphataa jirra. Ani gara kiyyaaf ilaalchi kiyya kana yookaan ammoo waan bu'aa isiniin qabne hin dalaginaa warri siyaasa keessa turtanis waan kana itti yaadaa isiniin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti Oromoon har'a gaaddisa tokko jalatti yoo dhufe qofa kan injifatu. Amanaa kana. Paartii kanaan dura 15 19 20 ijaartaniimi abaddaan hin fayyadu. Tokkocha qofa jala yoo deebite gaaddisa takka jala gaafa deebite injifatta Oromoo. Amani na amani. Har'a Oromoon hundi gaaddisa takka jala yoo dhufte qofa injifannoon kee. Tanaan alatti an akka kiyyatti abjuu wayii keessa jirra natti fakkaata. Rabbiin inshallah ummata keenyaaf furmaata haa fidu. Mootummaa gabroonfataa Rabbiin irraa qabu. Ammallee waan tokko ka jedhamaa jiru Jaal Abdii Raggaasaa. Ammallee namni kaleessallee nama jabaa tokko hiikamee har'as Jaal Abdii Raggaasaa hiikamee jira jedhanii ani garuu amanuu gara kiyyaa. Mee barreessaa Jaal Abdii Raggaasaa dhugaman hiikamee koomantii barreessaa mee. Hin amanne ani maaliifi mana murtii yoo ka ta'e dubbii mana murtii qofa yoo taate manni murtii kanaan duras ebaluu hiikamee maja'anii ka gadhiisan agarree yoo hiikame baay'ee gaarii akka illee qabu kaleessa illee badii dalagee qabu waa balleessee qabu akkanaan hidhamee ji'a meeqa guutuu mana hidhaa keessa ture waggaa 2 akkas deemaa jira yoo gadhiifame baay'ee itti gammanna jechuudha. Hunda isaanii hiikuu qaba mootummaan kun. Hunda isaanii hiikuu qaba. Wanni godhullee hin jiru uummata nagaa hidhanii irra taa'uu nama badii takka hin qabne Jawaar dabalatee Baqqalaa hidhamtoota siyaasaa hunda jechuudha warra achi gadi jiran.